funyaan keessatti tolee bifsi keessatti tolee maammadoon immoo dhufee bareeddu qonjiyyee inni yeroo siin jedhee kalas kana malee shamarri duraan jirtu naamni jettanii laa wal bareedinni maal jedhama wannuur waggaa meeqa Dubaayin keessa jiraatte? Dubai keessatti eenyutu afaan Arabiffaatiin walii gala wallahi muraasa biyya Dubai keessatti Dubai bara garatti la biyya Arabaa jechuun illee danda'amu bara maali biyya sanatti inni baay'inaan afaan Ingiliffaa fayyadama inni kaanis afaan Arabiffaa san keessa argani Bangaaliitu jira Paakistaanii Hindii wantoota garaagaraa afaan garaagaraati kan dhageessisii gadi afaan tokko iyyuu seeraan hin baratu biyya sanatti waa rakkisaa Dubai dhiirota maammadoo biyya Dubai jiran hedduu isaanii osoo gaafate afaan Arabiffaa beekan yallu naa dhugaa jechuun amma fajri dhagaye fajri dhagaye wal fuuna aniifati wal fuuna ansin jedhee bar wal fuuna aniifati oksum billaa laalan nama raademo osoo Itoophiyaa jiraate jechuudha osoo akka durii ta'e jechuudha isii akka keetii kana jechuudha hudduu keessa dhiitaa butiin beekta biti butii hudduu keessa dhiitaa qabalaa fa'i jechuudha nam fiiga والله العظيم يجي كبلا يجي كذا لا يجي كبلا يجي فودا جت ولا كيس جت ولا لا تقول تمنا كيس ده أنا ما تجي فودا إتفاق جت أما يوم سيران جران سيرة yeroo guyyaa tokko fultu dhaggeeffatu laali guyyaa tokko yeroo bultu alamiin si fakkaatu jiru dhiirri si fakkaatu jiru abbaa koo haadha koo yoo na barbaada jedhatan deebii biyya isaaniitti barbaree nati jetti beektee guyyaa tokko soojjiniin bultee kaanaan sii galee kanaafuu shamarrii jechuudha laali akkuma harmasii qalbiin sii sirarra'aadhaa jedhama dhiibama garuu obboleewwan isinitti hin dhaga'amin kun dhugaa jirtu qalbiin keessan utaaluun keessan bulbil jechuun keessan amma baduu keessan Mama do bira geessanii. Oromoo. Haatoche maamee down. Dhagayi. Mama do bira dhaqanii seeraan qimmiixaa gaarii dhiira qimmiixaa beekute qimmiixaa gaarii tassi godhee jennaan isa malee dhiirri addunyaarra hin jiru jettee qiblaanuu gara isaa dandee salaatta yoo simni isin morke. Waqal bulbeenti miskiin wallah miskiin haadhi. Kalli. Atau warung fuune mami akamitti qalbii dubaraa barte wannaati rafiitiin na qabsiisaa taamaati. Salaam nabu. Alhamdulillah. Fajri. Fajri ya zimbal. Dalam karatan. Ini sawal muslim. የሚገርመው ኮኔ እኔ ቡርጋና ቪዲዮ ሆጂ ካር ጎረትዮ አትጀቹዳ ፖስተሪና እንደላይኔ ዘቃዘቀን ፖስት ሲጎዳ ጀሬኔ ሲሙሎ ጫቱር ሲሂ አስሊ አባ ግዲ ነስሪ አኖሌ አሁን ጭቅጭቅ ምናምን ካርጎ አንተ ካርጎ እሺ ልጨት አንተ አትለፍለፍ እሺ አትለፍለፍ የሷ ስራ ነው ስራ ነው ፈጅሪ የሷ ስራ ነው ፈጅሪ ሙጀቲ ፍቅሪ ጀባዳ ጋይስ ታብታብ አልጀዚራ ሉፍኔ ጨፈርሲስ ናር ታብታብ ጎዳ ፈጅሪ እንደገሱ ወንዱበቱ በእናቴ እኔን ትእዛዝ ነው የምትቀበለው እሱ አምሮናል ፈጅሪ ካለኔ ፈቃድ አታውራም ዝም ብለህ እኔን አስፈቅደኝ አልታየም እንዴ አንተ ተፋታ እንጂ ምንድነው ምን ነው ግግም ትላለህ እንዴ ነዘነዛት እኮ ነዘነዛት ጫገር ነን አንተ ኢትዮጵያን ያለው ስለዚህ እኔና እሱ አንቀራረባለን መቀሳቱን አልሰማም ማለች እኮ እሷ በቃ ዝም በል እሷም ኢትዮጵያውን እሱ ኢትዮጵያውን እሷ እዚህ ሆነች እዛው ነች አልሰማ አለ ስለዚህ አርፈ ቁጭ በል what are you doing ጊዜ ምንም አልፈተውም አያችሁ እስቲ ታብታብ አድርጉ ጋይስ የኔዎቹ ታብታብ ማድረግ ትችላላችሁ ወይሳችሁ አረ ታብታብ ጎዳ ኦሮሞ
Fajri. Shimala Aljazeera harkaa qabu kana sodaattetu waan Aljazeeraan siin jiru dhagaarta. Fajri. የእሷ እኮ የሚሰማ መስሏታል፣ ግን እየተሰማ አይደለም። ውይ ፋጅሪ ሰገሌ ሚውቲ ጎኔተን ስኒና ሳራ ኪያር የኔ ውድ ውይ ውድነት ልትፋ ዝም በይ። Yes. የኔ ማር ሚውቲ ጎኔተን ኦሮሞ ነትን ይምተኑ Fajri ko mucaan sidu banjuru san biya faranji jirai. ጋይ 6 3 የተለያየ አንዳንድ አባ እንዴ ፈጅሪ የምትባዩ ነው ያለታይሽ ወይኔ ማቴዎስ ወላሂ ልክ እንደገባክ ነበር ሰላም ያልኩ፣ ግን ሚውት ነበር እኮ ወደዛ ማሜ ያሳቀኝ ነበር። ከዛ ሚውት አድርጌ እየሳቅኩ አንዳንድ አባ ላውሪጃ ፕሊስ ነው እንጂ ፈጭ አንድ ሰው ነው የጎደለው። እናሸንፋለን ያልሰጠ guys target reach እንደውም ቴንክ ዩ ሶ ማች እኔ ኪያ እኔ እናንተ ብንጠው ሁሉ ደስ ይለኛል። ወአለይኩም ሰላም ነጂ ስማ ፌስ ቱ ፌስ እኔ እናንተ ይወጣል። ወይ face to face ሁለታችሁ ተጋጠሙ። ኖ አንጋጠም። ፈራ ጠዋት ፉጀራ ሄዳለሁ ተነስቼ ከዚህ አሁን ተኛለሁ። ቅጣቱን እሷ አላረግልህ ታታ በጣም ያ ለማታነኛ አሁን ፉጀራ ለቴራ አረጋል ራቲ ወይ ሰውዬ ጨካኝ ነች። ዱባይ ውስጥ ማለት ነው። እኔ ከሄድኩኝ በኋላ በጣም የተመቻቸው ሰዎች ቢኖሩ ከማውቃቸው ሰዎች ከጓደኞቼ ማለት ነው ኪያር በሺር ይባላልና አንዳንዴ ብዙ አብዛኛውን ጊዜ እኛ የምናስበው የሆነ ጓደኛ ካጠገቡ ስትለይ ይከፈዋል፣ በቃ ይደብረዋል፣ ያሳስበዋል፣ ብዙ ነገር ብለህ ታስብ ይሆናል። ገባ? እኔ ግን እንደ ኪያር ያለኝ ምቀኛ ያለ አይመስለኝም ነበር። ገና እኔ ከዱባይ እንደሄድኩኝ ይሄ ጉንጩን አይታል አይደል? ገና ዱባይ ሲመጣ የተቆረሰ ቂጣ እኮ ነው የሚመስለው። አሁን ግን እያየ ነው አይደለ? እቤት ውስጥ የምትደለም እኮ የሆነ ምን ልበል የሆነ ቄብ ዶሮ ነው የሚመስልና በቃ እንደሆነ የተሰማኝ እኔ ቀድማ ቦታ ተቀያይረን ነው ባይዞ እኔ አዳማ በነበርኩበት ሰዓት የሆንኩትን እስክትመስል ድረስ አንተ የትም ንቅንቅ አትልም ብዬ ተሰፍዳለሁ። ወላሂ 10 ዓመት ብቀመጥ እንደታደሉ ለኔ እመረኝ ዱኤን በደበለ ዋናም ፈካዱ በእንተኒ ኦሮሞ አጋ እንደዛም ፈካዱ እኔ ሳፈር ቡና ጆሪ ስረጀተን ማለት አገኝ ይደረከኝ ታታ ቡና ጋር ኩባ ከንሰኔ ጋይስ እንጂ በጣም ጋይስ መሸነፍ የለም ማገር ከዲን እንግሩ ታባ ከነ ቆፋ ታባ ነው ኖርማል ያና ፌስ ቱ ፌስ እንጮት እንዲደምቅ ማለት ነው። አዎ እኔ እናንተ ልጆች መሐመድ እና ፈጂር እንደ ቅድሞቹ ኦኬ ፋጅር እና መሐመድ ፈጂር የኔ ማር ውድድ ሂዲ ንቀላተ ዝም ብለህ እዛው ተከራከረ አልጀዚራ እዚህ የተዋቸው ነገር በሙሉ የኔ ናቸው። ባለፈው ልክላለሁ ያልኩትንም ላፕቶፕ ሐሳቤን ቀይርኩ። እዛ ውስጥ ሞዳቸው ሰዎች ብዙ ፎቶ አገኘው አልክም። በውስጥ አውራ ኖ አንተ አታቆም። በውስጥ አውራ አልኩ በሙሉ እሱ አንድ ያዘው ውጣ መሐመድ ፋጅርን ረፍታል ከሱ ጋር ትጫወታለህ። ፋጅርዬ ቻው ማለት ፋጅሪ ወይ እንተና ራፍለተኒ ገሬና ገላፈቴ እንተና ራፍለተን ጀቹራ gadeenna nyaatte
Eessatti duraa keessan intala? Annan badenan salphadhe. Sinna mataa hamachuudhaan gaafan tokko jedhu achuma argatte. Maan galee deemanii masii wasfee sana dura si fudhattee jedhee waan galee gara malee jedhee boqqoruudhaan kaaraa sila. Inte? La hin deemne biraan. Bakka dhaggeeffadhu fajiri. Amma jechuudha caatii bareeda jechuudha caatii kolloo. Ahmad gaafadheen jira caatii dheeraa jaallatu jedhan. Caatii bareeda jechuudha. Caatii kolloo caatii baddaa. Dhagahi. Caatii yuun jaallatuni. Jechuudha gaariitti beektaa miti sibayi. Dhagahi. Caatii kolloo kana qabadhee jechuudha laali. Qoftoon jedhee jechuudha. Uffata akkamii jaallatu uffata jechuun namni ilmoo isaanii fuudhu. Jaraan gafarraa beekta miti uffata inni uffatee deemuu qabu jechuudha. Uffata suufii kana jechuudha uffatee. Yeroo dhaqee jedhee jechuudha. Jarri kana jaallatu. Dhagahi jaarsonni. Dhagahi jaarsonni yeroo dhaqan jechuudha. Salaamu alaikum jedhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuura. Jibooda. Eeyyee kaa jara keenya firooma fufnaa, firooma jabeessina jenneetii, isinis warra guddaatii, warra kabajaatii, warra ulfinaatii, mucaanis kan isinirraa firooma barbaadanii jedha warra guddaadha, warra kabajamaadha. Intala keessanii sanyummaa keessan fufna jenneetii, nuu kennaa jennee ija jabaannee isin gaafachuudhaa dhufne jedhu. Adaba seera jaarsaati sii galee. Jarri si kaata'anii jechuudha manguddoolii warri faazarii keessi kan jechuudha. Eeyyee kaa firooma fufuu waan gaariidha. Intalli intala adabaan guddattee intala ilaammee maatii qonxuramtee guddatteedha. Erga boqqoru kana koo dubbatanii erga fixanii kaaniin boodatti. Egaa intalli firra qabdi, maatii qabdi, eessummaan hidda qabdi, waliin dubbannee, qorannee, mari'annee deebii isinii deebifnaa torbee dhufuu yookaan torbee lamman dhufuu nutti deebi'aa waan ta'e hubadhaa jedhama. Amma torbee lamman sanaatti qabaman bareechi intalattiin bakka jirtu jechuudha. Bakka isiin jirtu qoratee yoo biyya jiraatte jechuudha. Jala deema jechuudha sii galee. Bakka isiin jirtu, bakka isiin maal taate jechuudha sii galee. Jinjaraadhaan duqeetii gochuudhaaf bara akka isiin jaalladheera jirtu jechuudha. Uffatee babbareedee jechuudha sii galee guyyaa sana bakka torbee sana jechuudha. Torbee lamman sana amma filannoo walii galamutti jechuudha sii galee maatiin dubbatanii mucaan kun nama akkamii akka ta'e zarii fa'i qoratama miti nurratti sanyii kana jechuudha. Waan adda addaatu jira akkana sana jedhee amman dubbatu sii galee. Waan akkasii qoratamaa qulqulluu ta'uu waan jiru adda baafatamee kaa'amee torbee lama booda walitti deebi'ama. Achiin kaa amma torbee lamman sanatti dhiirichi jechuudha dargaggoota hiriyoota isaa wajjiniin jechuudha. Babbareedee shaashaa jedhee jechuudha akkuma istaayilii bara isaatti jechuudha. Naannoo isiin jirtu irra deddeebi'a jechuudha. Isii fayyee dhaqee dhaqasa ijoollee shamarranii fayyee walitti daawwatu barraa wal. Ati heerumteen beektuudhaaf wanti kun yeroo sitti dubbatamu akka waan TV wayii dubbatu reediyoo wayii dubbatamu waa jettee qophii dhaabattaa bara. Jaallatanii ni baay'ee. Antiin maasraddaaf maala xiqqoo dhagaatti waa himuudha barsiiftii waa himu jechuudha. Maamni ati koomantii koo argaan jirtu ana argina dhukkubee. Joogarsaami wallaahi argaan jira habiibi. Irra deddeebitee barreessaa jirta. Kanumaaf hin dubbataa jira bara sanumaa jedhee itti na hubatta jedhee. Maamni dhugaa hin fuuta taanaan sargii kee irratti argama.
jarana. Maali jarana ni fuuti koo kun attamna mootii duudhaaf gaaffii ta'e garuu ta'uu gina Oromoo. Gaafa fuudhu warra amma fuudhi jettu hundi siin agartee deemti gara sobdeeti kan amma akkana sobdee. Fajri gaafa sargii kootiin nuti dhuguma. Anatu waxee tolcha. Silaan attee dhumuun dandeessu sargii kootiin murtii argamtee kaatee ilaali sargii kootiin murtii Diikooriyaan argamtee. asii hojjechiisa wallaahi diikooriyaan asii hojjechiisa. Diikooriin asirraa. Dikoorii hin barbaadu an si'uma warra godhachuu barbaade leelaa nagaraa qobi si'uma jechuudha. Anchi raasishin. Sitti nagaamuuf jiru. Anta laayifti gabaallak. Gaafa na fuutu caatiin ni iftaa. Nanniisa. Halkan tiiktookii laayifii galuun ni iftaa. Nanniisa. Hojiin kee maali? Si jala jaludha. Hojiin kee maali nyaannee bullagre? Wayyo bubbee nyaadhu hin jedhu koi nyaataa jettee dhumaa jirtaati koi. Wallaahi bajirati turuu gaariidha kan hin maanji. Adeema gaarii miti bakka. Dhaga'ii bajiri jabeessi dhaggeeffadha. Ani ifati wal fuuchuun nyaata qofaaf miti nyaata dhugaatii yoo ta'e qofaas ta'e nyaachaa jirra kan hin beektamti jiru. Waan yeroo qofaa koo jiru nyaadhu ati jiraattee dhaabaa qabboonti kuttuu jiru sii galaa jira miti sun waan simpiliidha beekte wanti nyaataaf. Yeroo durii keessatti wanti ilmoo koo jiraachifachuu danda'a mucaan kun jedhee namni dubbatu jechuudha fakkeenyaaf jechuudha. Abbootii yeroo amma fakkeenyaaf nama sana qoratan mucaa sana jechuudha bultiidhaaf intala isaanii kennuudhaaf jechuudha. Hojii maalii hojjetaa? Namni sun amalli isaa akkamii jechuun hariiroonni fakkeenyaa fi dhala yookaan chiikota biraa wajjin qabu jechuudha sigaree. Koomedii Jaafara Liitimoo maalirratti yeroo tokko qoosaa afaan Oromoo jechuudha. Mucaa keessan nuuqannaa haa mucaa keessan warra soddomii beenaa akkas jedhanii wayii dhabbanu haa mucaan keessan haa akkamiiti jennaan jimaanii qamaa jedhanii gaafatan haa reeduma Sheekh Abdul Qaadir eegee qabee micciira kaanuma qamaa jedhan ni dhugaa jennaan ajaa'iba dhuga jedhe. Hayyee dhalaa ni waan akkasiin godhannan horbeessuma haa jedhe. Jennaan maal jedhedha qoosaa sana dayyaadha wallaahi. Innaan akka sana jechuudha. Tokkoffaa irratti ati amma caatii qaamuun dhiiftaa kan jettu kana jettu osoo hin ta'in bultii keessa yeroo seentu jechuudha. Namni kun akka araada sana. ጫት ማለት ነው። በጅማ ቀን የእረፍት ቀን ነው። ከዛ ደግሞ እሁድ ቀን አካ ኢትዮጵያቲ ጉያ ጅማታቲ ፊ ጉያ ጉዳ አረገል ፈተመረ ጋፈ ሰነቲ ወነ ማነኪ ዮ ግቢ ኢንሻአላህ ግቢ ቀብዳ ማሜ ማነ ቀብዳ ሸራ ወጠረን ኬሰ ጅራታ ሸራ ኬሰ ነው ጅንጅራታ ሸራ ይቹ ሜትሪ ለማ ከይማ ኬሰ ፌስታ ከደዱ በቃ Dhagee fajri dhagee. Rafiq akka jedhaamu ammallee siin wal qoraataatu. Eeyyee saayaa yooti amma nuti biswaan naa joomaa jennee dooqileen koomediyaan dooqileen jechuudha. Banagaraachin lai Rafiq osoo dhuguma naa yaadde koomantii jala dhuftee kaatee mana naa himta. Achi dhattee kaatee dubbiin akka saassaabde akka saarii naan ofii keetii fuutee nagaa baate dhaggeeffadhu fajri dhaggeeffadhu. Kanaaf jechuudha. Ati qoyi dhiirumarraa jechuudha beektee dhiira bultii wajjin ijaaradha jettu keessaa wanta guddiftee barbaaddu qabeenya qabaachuu, mana qabaachuu, waan si nyaachisu yoo baasu qabaachuu kana kan sammuu keessa kan jiru. Yaa jireenya ani ma rakkinatti guddadhee rakkina keessa jiraachuun barbaadu siigale. Maami dhugaara fi no maafi mushkila maaf makiinaa siin jedhu makiinaa hojjetaatti dabalta mana የሰው ልጅ ቤት ይሄ Hayyee biyya arabaa keessatti inni wal fuudhee jiraataa jiru kan abbaa isaa keessa jiraataa jechuudha. No, diyaaspooraan biyya baranjii jiru hundi mana isaa keessa jiraataa jechuudha. Qoy. Birrii qaban. Dhaggeeffadhu.
Inni biyya keessa jiru ammoo jechuudha beektee. Inni biyya keessa jiru hundi jechuudha. Wallahi rafiiqnaa barbaada kunoo maamii mataana nyaate bara mataana nyaate. Dhaggeeffadha abbaan mana tokkootii si ta'uu hin jiru duqeetaa bira biqilaa jedhu akka kana zigi namni irraa kan abbaan mana tokkootii si hin jiru. Ani eenyu maa waattaa? Silkitti itti bu'e. Anatu si taanaan tokko inni fayyadee taadha. Duwwaan gaggaa kennee qabsa. Ni dhaggeeffadha. Sini jedhama. Kanaaf jechuudha. Biyya keessa kan jiraatus, biyya alaa kan jiraatus hundi mana hin qabu. Mana miti gamoo osoo qabaatee keessatti si fuudhee ati ulaagaa mana qofa barbaaddu yoo ta'e jedhe mana guddaa ati kan barbaadu qabdu onnee isaa keessatti isa qabduudha ijaarratte. Min galbul haadha rajul min beetul wal galbu. Si gade. Onnee isaa kana keessatti onnee isaa keessatti malee mana dasaasaa qorqorroodhaan citaadhaan ijaarame waan akkasii barbaadda yoo ta'e jedhe yadda ishin maalatu tabaddilee ishaan maalatu dhugaa tabaddilee ishaan. Dhugaa rabbii sitti hima inni beekira yaasta mana wal falligu dhugaa rabbiiti kun jala sararee itti mana nama wal barbaaddan. Hundi dhaga'i fajri qoy fajri. Anjaarsaa argadhe. Bubbeen isaa fuudhee sana akka jedhu jaamu. Rafiiqa akka jedhe obboleessa Habtaamiin qaba jedhe. Isattan si kennaa dhiisi maammeen si maraasa. This is brother dhugaati. Biloogii godhi rafiiqii biloogii godhi rafiiqii biloogii godhi. Wallahi modereetaran kennaa. Rafiiq kottu biddeena keetti rabbi gaasa dhabu jedhu. Mammi gorfee waa'ee maaltii erga jaarsa qabaate maaliin godhanii halas nagaatti naaf homaa gochuu hin danda'u xaareera jechuun yaaluu waan jirudha yaaleera amma hin danda'u aceenuu yaalli amma dandeenyu xiqqaas gabbarree guddaa jedhisi garee yaaleen jira ilaali oromoo mucaa kana jechuudha isin waan isin jettan kana guutuudhaaf jedhee jechuudha yaaleen jira amma hin danda'e jaartiin si godhadhee yaaleen jira isin immoo jechuudha nama mana qabu nama lafa qabu nama qabeenya qabu malee miskiina akka keetii kana abbaa manaa godhachuun barbaadu naan jedhe. Kana achi immoo of hin gurguru. Kanaafuu. Akkasiin jenne gaafii si gaafate hin deebistu bara. Gaafii namni si gaafate namaan deebistu bara. Maame gaafii meeqana gaafatte bu'ati. Ituun gufame gaafii natan mana gaafatte. Kanaaf jechuudha. Ilaali. Kanaaf. Keeshaa 25 ta'a. Ilaali obboleewwan. Maame. Kanaaf obboleewwan. Gaafii tokko si gaafate. Wanti siin natti biteenii. Sadarkaa kanaan waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf ilmoon taa'ee of rakkisuun barbaadu. Dhiiseen jira. Ajaja keessan hundeen jira. Isin waan kana godhi jettanii jettan gochuudhaaf yeroo kamiyyuu qophii. Hangam gochuu danda'u immoo yaaleen jira. Gaafa mana godhadhee gaafa lafa godhadhee jedhe kaartaa agarsiisaanii fajrii lafas qaba manas qaba konkolaataas qaba qabeenyas qaba jedhee akkaawuntii agarsiiseeni gaafas jechuudha yoo tarii hin heerumne fuuchuun hin danda'a. Amma irratti garuu waan isin nama feetu kana hin qabu waan ta'eef ani fajriin haadha manaaf abbaa manaa ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Akkasitti naaf hubadhaa Oromoo kottolee yeroo gaarii naa qaba. Abbite garuu bitadheen jira jechuudha isinii gale. Kanaa ol wanti gochuu danda'u. Fajri. Hayyee. Nama argatte sana wajjin. Fajri. Jaalala koo akkamitti nama jaalala koo hin qabne irratti jaalala koo ibsu jechuun buufata xiyyaara dhadhee doonii eeggachuudha dhaggeeffadhu. Ati amma irratti sammuu kee keessa kan jiru, onnee kee keessa kan jiru waa'ee mana, waa'ee maallaqaa, waa'ee jireenya deeggaruu waan akkasii malee. Miskiinni nama jaallate fuuchuu hin danda'u jechuudha. Miskiinni qabeenya hin qabne mana hin qabne. Hayi. Harrakkataadhaaf qabeenya hin qabu. Mana hin qabu. Garuu agabuu sin bulchu jedhee yoon sin fuudha jedhee jedhani si argachuu hin qabu jechuudha. Dirqama qabeenya qabaachuu hin qaba. Akkaawuntiin koo miliyoona ta'uu qaba. Fajri ta'uu qaba. Naa deebisi. Ishi hojjettee hin qayyaramtaa? Sana bar harka koo hin jiru. Ilmi namaa otoo waan borta'u beekeetii har'arratti wanti rabbiin kadhatuuf hin jiru bare. Yaa Rabbi akkana na godhi, yaa Rabbi akkasana godhi jedhee wanti rabbii fuulduraa kadhatee akkasii dubeerri barraaqee rabbiin kadhatuuf hin jiru. Bor maal akka ta'u osoo beekee dhugaadha. Karoora kaayyoo qabaachuu danda'a.
Ani boru waan hin ta'u yaa Rabbi akkasuma godhi. Yaa Rabbi akkana naa godhi. Rabbiin kadhachuu hin danda'a. Fayyaa qaba taanaan immoo jeddoo ilma namaa fuuldura dhaabadhee akka hin kadhanneef yeroo kamiyyuu imaammataaf kaayyoo kooti. Kaayyoo kumaatama kitilaati. Garuu namni tokko jechuudha yoo mana hin qabaanne ati jaarsanaaf ta'uu hin dandeessu. Because ala jiraachuu mana kiraa keessa jiraachuu hin barbaadu waan ta'eef. Yoo akkaawuntii kee keessa qabeenya gaarii hin qabaanne ani si wajjin dhufee rakkachuun fedhu bu'uurri jireenya kiyyaa rakkoo keessa ture waan ta'eef. Yoo ati konkolaataa hin qabaanne ani konkolaataa taaksii nama dhiibee deemuu hin qabu. Konkolaataa kan kooti jedhee keessa dhaqee kulfiidhaan baradhee seenu. Rafiiq akkasiin jedhee soddaan keenya akkasiin jedhee yoo xiqqaatee mana ijaare konkolaataa manaa naa biti jedhiini. Maamee mana sharaa keessa jiraanne naan jedhee barra Oromoo nama guddina godhe. Faajiri ammanas hin qabu yaa dhaggeeffadhu. Mana kiraatuu jechuudha beektee kana naafsi qofa galchitu. Kan jaalalli keessatti urgooftu. Sireeyyuu siree gurguddaa miti. Firaashiidhuma dugda kee akka dhagaan hin quufne qofa jechuudha. Firaashiidhuma xiqqoo anaaf si raffisuu dandeessu wayii jechuudha sii galee. Firaashii akkasii wayii buufadhee mana koo keessatti ixaana waliin aarfannee jechuudha niifatti. Waanuma qabnu xiqqoo sanatti dhaggeeffadhu. Na fixachiise namni fixadha. Wallahi natti hin farrisin maammi. Hin barbaadu natti hin farrisin. Akkasuma billaa laatin hin barbaadu naggeewwan waan akkana. Takka jettee qoraan funaanii fi bareedatti ijoollee keenyatti hin guddisnaa jechuudha. Atiif jaalalli jechuudha dhugaaf garaadha jechuudha waliin beektan jechuudha. Dhaggeeffadhu. Hin barbaadu. Atiif jaalalli dhugaaf garaadha. Hayyee dhaggeeffadhu. Firaashii si qal'ootti dhabeettanii Oromoo firaashii si durii. Dugda dhagaan si buuqin. Dhagaan lafarra jiru si buuqin malee fayyadu. Min ችግራለ dhagaan lafarra jiru dugda kee si buuqin malee. Maa wallahi laaziin keera inshaallah. Mana amajjiraadhee buna isaa guuree kan faazarii koo gargaaree mana isaa jiraadha. Shuu haadha. Faazariin kees barbaadu fajiri dhaggeeffadhu. Faazariin kees bar backgroundii laayifii sana osoo gaafatte laayifiidhuma kanarraan dhufanii dhangaa horatanii bar ilmoo akka keetii argatanii bar jireenya isaanii irra gammachuu bal'ootti deebisanii bar bu'uurri ilma namaa kamtuu bar akka har'atti jiraatu miti kaleessaniifati laayifiin keessa jiru dhiibin isarraa dhiisii fi ችግርን ስለጠላሽ አይደለም ሁሌ የተለላደለ ህይወትን የምትኖሪ በነገራችን ላይ ረኪነ ጅብቴት ሚት የሮ እንደ ጅሬኝ ሚደጋ ከን ጅራችሁ ደንደሱ ዋንቶ ከተሰሙገ መሲሱ kan qabdu rakko akkamitin injifachuu danda'a akkamitin challenge gochuu danda'a sigale ati jireenya keetiif yeroo kamiyyuu qormaata qopheessitu taate jennaan barataa dhibaa'aadha yookaan barataa sana fiitu qormaatan jaallatu sigale yeroo kamiyyuu deebii qofa yeroo hundayyuu bashannana tapha fannaan waan akkasii qofa barbaada jireenyi immoo akkasitti hin deemu. Maamee sila si dhaggeeffataan ture afaan koo walirra buufadhee waan barbaadde haasa'e ni hadhuma nama afaan koo cufee nama dhaggeeffadha hinayii an jedheen ture warabbi. Yaa kee alattiiti bakka mana bicuu si kireeffannee firaashii afannaan jettu. Achumaan itti billichi jedhee waan. Ani hin jaalladhu jireenya kana hin jaalladhu ani. Oromoo hubadhaa. Abbootiin qabeenyaa namoonni mana gargaaru. Biyya kana achi mogalee kan firaashii qalloo rabba mana kootii isa keera inshaallah. Abaarsaadha kun qabu abbaa kun qabu. Rakkoon qabu. Waa gaarii biyyattuu viillaa ijaarranna makiinaa bitannatutti jettee subhaanallah amma rafiitii ilaa zeerra fuduffitti jedhee rafate amma hassaabii meeqana sababeettamaa amma rafiitiin na qabu. Ya Rabbi, por mana kami keessatti nu jiraadha. Jaarsa kamii nafu. Mee namoonni ilaalcha koo deeggartan tokko barreessaa. Kan fajirii kan feetaru lama barreessaa. Isin mara badhaa. Isii jalatti sakka sun jira barreessaa. Isii bira kan jirtan akkasumatti barreessaa. Jiraachuun siin barbaadu. Tokko barreessite firaashii tokko ciisu jaallattanii kasi ciisaa namaan nagalchee. Lakkoofsa lama dogoggortee argitu. Wanta sirra jiru hundi lakkoofsa. Deebii tokko lakkoofsa tokko barreessina miyuutii dhaabamanii siin godha wallaahi laazim. Keer waa gaarii qabeessa amantaa firaashii tokko firaashii lamaa liqqiiftan. Firaashii tokko sababa haada sababa malee dirqama rafu. Mucattiin kun bare hin beektu. Itti wajja har'aas wallah inti mushkila ijoolleen lakkoofsa tokko mana na waa nyaatee walii lama barreessaa tan waa gaarii yaadan rabbi jireenya gaarii nuuf kennu. Rabbi mana viillaa nuuf kennu, Rabbi makiinaa manaa bareedaa. Hamar, sayyaara hamar guys.
nuuf kennu yaa rabbi naggaadee buna nama buna facaasaa osoo hin taane hektaaraan qabu bunni caatiin maannisi caatiin facaasaadhama hektaaraan. Dhaggeeffadhu Fajrii ati waan tokko hubachuu kan qabdu talatti Xorontosh yoonsi Xorontosh simiin bannaati yaalkush yaለው የህይወት ጅምር የህይወት መጨረሻ አይደለም። ቡኡሪ ጅሬና ወጪ ይናፍቃል Fajrii dhaggeeffadhu bilbila koo kana ijoollee biyya arabaa keessa jirtan rabbii wallaahi rabbiin ilaa baankii isaa sanitti tatabsu rabbi rakkina keessaa sina baasu rabbi mana bareedaa keessa sina kaa'u rabbi jaalala gaarii isiniif kennu eebba haadha abbaa keessanii argadhaa eebba ollaa keessanii argadhaa eebba biyya keessanii argadhaa jaalala jaarsaa jaalala jaartii jaalala ilmoo jaalala akkuu jaalala haadha abbaa keessanii rabbi isiniif kennu gufuun isinii dhayin ijoollee biyya arabaa keessa rakkataatan wallaahi rabbiin jireenya gaarii. Waalaikum salaam sheekh. Rakkinaa biyyaa baanee kaanee biyya keessa biyya namaatiin immoo kaanee biyya keenyatti gallee rakkana rabbi rakkina akkana keessaa nu baasu. Zimbai du'aa isii keetii kana rabbiin biizii keessaa du'aa isii keetii dhaggeeffata. Wallaahi laazim ani rakkina na shannafa jedhee biyyaa bahee biyya koo galee immoo nam tokko na jaallata jedhee galee an firaashii tokko irra ciisi jennaan abbaa manaa kootiin ciisuun. Oksum billah lazim rabbiin abbaa manaa gaarii nuuf kennu rabbiin mana gaarii nuuf kennu rabbiin makiinaa gaarii nuuf kennu makiinaan illee yoo dhibe rakkoon qabu rabbiin mana gaarii nuuf kennu kalaas sin jedhee rabbii jireenya gaarii nuuf kennu kan nu biyya keenya baqannee baaneef rakkina baqanneeti asii gallee akka rakkinatti hin galle immoo isin as teessanii du'aa kadhachuu qabdan isinii galee oksum billah lazim kalaas ana kallaas shoo በጣም tokkotti jechuudha laali. Bexaami tokkotti kan gararama nyaattu. No, nuunyaati ani ijoollee biyyaa ana qofaa miti maame nya ijoolleen biyyaa rabaa jiru akka tokkoon isaanii namni yaada jedhee garu. Isaanis akkuma kee mana madaamii jala buusuuf jedhaa sa'aatii danda'u. Ijoolleen madaamii jettan rabbii rakkina isin argisiisin abbaa manaa gaarii. Dhaggeeffadhu. Isaanis akkuma kee kana jechuudha madaamii jala madaam qimannii ta'anii jechuudha madaamiin ta'anii hiijoo osoo jettu akkas fiiganii hojjetaa jiru akkuma kan kee kana jechuudha. Garuu ilaalchi isaanii kee kanaan waliin fakkaatu. Duuniyaa keenya akhiraa keenya rabbi nuuf bareechu.